Harmee mucaa kanaa yeroo hundumaa akka beelladaattan isa lakkaa jetti. Innis akkuma bineensaa oliif gadi fiigaa oola. Tiransmeenaa eelii jedhama. Amala isaa fi nyaata isaa barbaaddachuudhaaf yeroo baay'ee kan inni dabarsu bosona keessatti yoo ta'u, baala mukeelii nyaachuudhaan akkuma bineensotaa bosona keessa oola. Namoonni naannoo sanaallee jaldeessa jedhanii isa waamu. Dhaloonni isaa kan namaarraa addadha. Mucaan kun mana barumsaa galee hin baranne. Sababni isaa immoo sammuun isaa beekumsa tokko iyyuu hin qabu. Kun immoo dhala namaarraa waan adda isa taasisu keessaa isa tokkodha. Naannoo mucaan kun itti dhalate bineensonni akka jaldeessa, gorillaa fi kan kana fakkaatan baay'inaan argamu. Biyyi isaas bosonaan marfamee jira. Mucaan dhiiraa kunis yeroo isaa baay'ee margaa fi baala mukeelii nyaachuudhaan bosona kana keessatti bineensota kana waliin dabarsa. Nama kana bira ga'anii qabuun rakkoo kan biraadha. Inni yeroo hundumaa gara bosonaatti fiiga. Ariitiin inni ittiin fiigus kan Usain Bolt irraa adda miti. Gaazexeessonni mucaa kana viidiyoo kaasuuf iddoo sana deeman yoo xiqqaate sa'a 3 ol bosona keessa barbaadaniiru. Erga arganii boodallee harmeen isaa akka qabduuf sa'a dheeraatti fudhateera. Inni namatti hin dhiyaatu. Kan inni itti siqu yoo jiraate haadha isaa qofaadha. Ishee mayyuu ni baqata. Dhuma irratti garuu qabachuun isheen oolle. Wanti nama ajaa'ibsiisu kan biraan mucaan kun beekumsa tokko illee hin qabu. Dandeettii afaanis hin qabu. Hin haasa'u. Akkasuma iddoo namni jirus hin taa'u. Ijoolleen naannoo sanaa wajjin taphachuudhaaf baay'ee jaallatu. Garuu inni hin qabamuuf. Isaanittis hin dhiyaatu. Kan inni dhalate akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1999 yoo ta'u, akkas jechuun har'a waggaa 21 jechuudha. Harmeen isaa akka jettuutti mucaan kun 5ffaa irratti dhalate. Garuu ijoollee mucaa kana dura dhalatan afranuu wal duraa duubaan akkuma dhalataniin du'an. Yeroo kana egaa abbaa fi haati mucaa kanaa akkas jechuudhaan waaqa kadhatan. Yaa Waaqayyo, jaamaas haa ta'u duudaa, kan fedha kee haa ta'u mucaa man dhalatee hin duune nuuf laadhu jedhanii waaqa isaaniitti bu'an. Mucaan kunis kan dhalate kadhannaa kana booda ture. Akka isheen jettutti yookaan amantutti mucaan kun jannata irraa waaqa irraa naaf ergame jettee mucicha jaallatti. Rakkooma isaa waliin jechuudha. Harmeen mucaa kanaa yeroo tokko yeroo inni gara manaatti galuu didu manatti deebisuudhaaf barbaaddu. Funyoo yookaan fo'aa ittiin isa qabattu ni qabdi. Kanas dhokattee itti darbattee morma isaa keessa baasti. Sana booda qabattiin. Mucaan kun sababii hin haasofneef yeroo itti dubbatan illee haalaan sochii tokko taasisa malee homaa hin dubbatu. Garuu immoo yoon dubbatu ta'es al tokko waan ajajanii fudhatan. Kan ammoo sareemtuun gooture. Akka harmeen mucaa kanaa jettutti wanti na aarsu yeroo hawaasni naannoo fi daa'imman qaanii tokko malee mucaa kun jaldeessa jedhanii arrabsanidha jetti. Yeroo kana ani isaanin lolan natti dhaga'ama jetti. Kan na aarsu hirrina mucaa kootiitu hin ta'in isa isaan akkana jedhanii mucaa koo arrabsanidha jetti. Garuu immoo namoonnis dhugaa qabu. Sababni isaa mucaan kun nama bukkeen jiraatu akka bineensaa baala mukaa fi marga nyaata nama malees bosona keessa yeroo dheeraaf jiraachuu danda'a. Mucaan kun gaafa nama argu baay'ee waan fiiguuf salphaatti hin qabamu. Ariitiin isaa sa'aatiitti kiiloomeetira 60tti tilmaamama. Al tokko yeroo inni manatti galuu didu ollaa koo kadhadheen namoota baay'ee waliin ari'een qaba jetti harmeensa. Mucaan kun waan tokko illee hin hojjetu. Wanta inni godhu yoo jiraate yeroo nama argu fiiguu qofaadha. Nama argeennaan amma fuula nama sanaa duraa dhokatutti cal jedhee mafiiga.
Jireenyi baay'ee cimaadha. Hojii hin qabdu. Qarshii hin qabdu. Waan hundumtuutti cimaadha. Nyaata inni jaallatu kan akka muuzii fi kuduraaf muduraa qopheessuuf baay'eetti ulfaata. Sababa inni margaa fi baala mukaa nyaatuuf illee yeroo waan nyaatu dhabuu ta'uun oolu. Waan hanga xumuraatti na dhaggeeffattaniif galatoomaa. An eebbaa dabaliiti. Yeroo itti aanu viidiyoo akkasii kan biroomman qabadhee dhiyaadhutti chaanaalii kana laayikii fi sabskraayibii akkasuma kan dandeessan sheerii gochuun akka na jajjabeessan dhaamsa kiyya. Galatoomaa nagaa waliin.